jiddu galaa akkasumas hangafni islaamummaa keessatti seenaa lama qoodachuun seenaa lama maqaa isaa akkasumas biyya waggaa 6 qabduu fi biyya mootummaa addunyaa isa jalqaba dhaabbachuudhaan beekamte Iraan irraa 21ffaa keessatti haadha seenaa isii bifa haaromsuudhaan itti fufsiiste. Olaantummaa sabboonummaa warra Piriishiyaa addunyaa kana keessatti kan jarraa kana keessas dhageettii guddaa itti horate jechuudhaan barreessitoonni garaagaraa barreessaniiti jiran. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa salaamanni keenya qilleensarraan bakka isin jirtanitti isin haa ga'u jecha haala Iraanii fi Ameerikaan waliigalteen malee adda ba'aniin booda Iraan irra deebi'uudhaan hulaa Hormuuz harkarraa kaafachuu ilaalchisee qophii qopheeffannee isin biraan geenya. Amma dhuma qophii keenyatti nu faana turan afeerraa keenya. Waggoota 50 uggura daldalaa fi uggura hariiroo biyyoota addunyaa irraa tan osoo jirtu warra addunyaa keessatti dhageettii qabaniin tan cancalamtee fi sakaalamtee biyyi Iraan ji'oota dabran kana keessa humna waraanaa fi ejjennoo biyyummaa kan humnaa fi tabaroon isaanii addunyaatti agarsiiste taatee jirti. Lola addunyaa lammeessoo xumuruudhaan booda Jaappaan irratti boombii niikularaa tan haleeltee olaantummaa harkatte Ameerikaan akkuma himna isii addunyaatti agarsiifteen Iraan ugguruun qajeelfama gooftaa addunyaa isii taasisu Iraan irratti jalqabde. Iraan yeroo sanittis birmadummaa biyyaa fi dantaa lammiilee isii irratti cichuun heera Ameerikaan tumtee hin oggoluu kan diddeedha ture. Yeroo sanitti jalqabeeti Iraan uggura diinagdee, uggura hariiroo dippiloomaasii, uggura hariiroo hawaasummaa fi kanneen kana fakkaataniin sakaalamuun kan jalqabde. Yeroodhaa fi yerootti Ameerikaan niikulara hidhachuu Iraan qofaan waggaa waggaatti uggura Iraan irratti guuruu fi mootummaa Iraan jeequuf malaa marii warra lixaa wajjin Ameerikaan hin godhin hin jirtu. Biyyi seenaa fagoo fi gaaza guddaa qabaachuun beekamtu Iraan haalota kana keessatti lammiilee isii parsantii 95 barsiisuun biyya lammiilee isii hundi barachuudhaan sadarkaa olaanaa irra gahe jedhamuun galmeen seenaa addunyaa tan yaabdeedha. Iraan biyya tasgabbii siyaasaa keessootiin siranaa qabaachuun humna gaggeessummaa gahumsaa fi humnoo qaban horachuunis hangafummaa seenaa isii itti fufsiisuu dandeesseeti jirti. Guddina diinagdee saffisiisaa fi si'ataa qabaachuun waan tokko osoo alatti hin barbaannee fi keessaa hunda isaanii baafatanii lammiilee isaanii kan oolchanii bulchan Iraan galmee seenaa qalamaa addunyaadhaa keessummeessuun isiidhaa hin oolle. Hawaasni Iraan lammiilee biyyaa jaalachuudhaan addunyaa keessatti hawaasa sadarkaa duraa irra jiran jedhan jechuudhaan kan dubbatan qorattoonni hawaasummaa addunyaa keenya biyya jaalachuu irraa kan ka'e lammiileen Iraan humna waraanaa miiliyoona 26 ol warra bilisaan biyya isaaniitiif hin dhaabbadhaju dirree waraanaatti hiriirsuudhaan waraana qopheessuun seenaa bara hin moofeessine galmee seenaa irratti kaayyette biyya baha fagoodhaa kan humna guddoo qabdu biyya Iraan jechuun galmeen seenaa kan haaromsite. Guddina teknooloojii fi odeeffannootiin tan dagaagde biyyi Iraan waraana Ameerikaa fi Israa'el kan addunyaa guutuu sodaachise guyyaa 45 gargaarsa tokko malee dura dhaabbachuun biyyoota 20 ol baha jiddugalaa keessatti haleellaa misaayilaatiin itti wacaafuun Iraan biyya addunyaa mataa qabachiifteedha. Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti weerara waraanaa qilleensaa gaggeessuun mootii isaaniitii fi namoota bebbeekamoo Iraan hedduu ajjeesuun Iraan daran kan isii jabeessee fi tarsimoo waraana Iraan teknooloojii fagootiin deeggaramee as baasaa deemuun kan addunyaa guutuu mataa qabachiisee fi tilmaama Ameerikaatii fi Israa'el kan waraana kana olaantummaa keenyaan Iraan cabsinee mootummaa ifii barbaanne dhaamnaaf kan juguu keessaa bahuudhaan faallaa ta'ee gaafatti as garagalu tarsimoo walirraa hin cinne baha jiddugalaa Iraanii kan furgahee gama lixaatii fi jiddugala waraana Ameerikaadhaa kan baha jiddugalaa haleelu mataa qabachiisuudhaan gungummii Ameerikaadhaa kaasee hamma Awurooppaa, Astiraaliyaa kaasee hanga Afrikaadhaatti yaaddoo guddaa addunyaa hokkee qabuudhaan yaaddoo keessa gaafa galchu Israa'el ammoo afaan qabachiisee godadachii jalatti kan galchisiise lammiilee magaalota isiidhaa guutuutti misaayila Iraaniin barbadaa'eeti jira.
haleellaa misaayilaa baay'eedhaan booda tarkaanfiin hulaa galaanaa Hormuz cufuun hokkee diinagdee addunyaa hudhatti qabuun tan yaaddoo addunyaa taate Iraan mootummaa Doonaald Tiraamp hirriba kutuu dandeesseeti jirti. Turtii guyyaa 21tti olaantummaa waraana baha jiddu galaa kan Ameerikaa fi Israa'el tarkaanfii lola galaanaa fudhachuun tarkaanfii lola galaanaa akkasumas humna waraanaa galaana kallattiin daldala addunyaadhaa ittiin hafuura baafattu hundaa'u hacuucuudhaan tan tarkaanfii siidhaa eegalte seenaa haaraa jaarraa 21ffaa kan Iraan galmeessite jechuudhaan barreessitoonni kallattii garaagaraa barreessaati jiran. Kasaaraan doolaara biiliyoona 500 ol ta'e Ameerikaa fi Israa'el sababa waraana kanaatiin kan kasaaran hoggaa ta'u dhiibbaan siyaasaa keessoo biyyattii lameenii gungummii hawaasa siviilii ta'uuti jira. Iraan humna waraanaa galaanaa irraa itti fufuun waraana kana waliigalteen dhaabnaan waamicha Ameerikaa irraa ka'e hoggaa ta'u Israa'el ammoo ani keessa hin jiruun Libaanoon irratti haleellaa misaayilaa jalqabdi. Iraanii fi Ameerikaan Paakistaan magaalaa Islaambaaditti marii nageenyaa godhuun sa'a 20 oliif tureen milkiidhaan malee xumuramuun yaaddoo guddaa addunyaa taheeti ture. Biyyoonni addunyaa kallattii garaagaraatiin biyyoonni guddatanii fi kanneen guddina jiddugaleessaa qaban boba'aan sababa waraana baha jiddugaleessaatiin irraa cite lammiileen addunyaadhaa irra guddaan isaanii hoggaa hudhatti qabaman gariin qaaleensi jireenyaatii fi keessoo siyaasatti dhiibbaa yaaddoo guddaa addunyaatti ta'e. Hawaasni addunyaa dhiibbaalee siyaasaa fi dhaabbilee siyaasaa fi dhaabbileen amantaa akkasumas dhaabbileen hawaasummaa addunyaa ammallee dhaabbileen mootummootaa kanneen akka dhaabbilee mootummoota gamtoomanii gamtaan Awurooppaa, gamtaan maallaqa addunyaa fi kanneen kana fakkaatan Ameerikaa fi Iraan maritti deebuudhaan waliigalteedhaan waraana kana dhaabanii hulaan galaanaa Hormuz akka banamtu gaafatan. Iraan Ameerikaa wajjin waliigaluuf qabxiilee 10 gaafatte hoggaa ta'u san keessaa ammoo hulaan galaanaa Hormuz kafaltiin naaf ooluu qabaa kan jedhudha. Qabxiin kun Iraanii fi diinagdee fidee dhufuus addunyaaf yaaddoo ta'eeti ture. Akka Iraan qabxiilee waliigaltee akka Ameerikaan isiif abboomtu taasisan uggura qabeenyaa isii kan fi seer-qabeessummaan akkasumas seer-qabeessummaan niikuleeraa hoggaa ta'u kun ammoo Ameerikaaf ijoo Iraan niikuleera hiikkachiisuu qabattee dhuftee ta'eeti ture. Sababoota kanaa fi kanneen biraatiif Ameerikaa fi Iraan akka waliigaltee Paakistaanitti waliigaltee irra hin geenye kan danqe ture. Iraan guyyoota muraasaan dura gamoowwan magaalaa Teheraan keessatti kan misaayila Israa'elii fi Ameerikaatiin barbadaa'an herreeguun doolaara biiliyoona 270 Ameerikaan beenyaanaaf kafaluu qabdi jechuun kan ibsa baafte ture. Inni biraa Iraan jette immoo Israa'el yeroo Libaanoon haleelaa jirtu kanatti nuti Ameerikaadhaa wajjin waa'ee nageenyaa haasa'uun tasumallee fayyadamuu miti jechuudhaan dubbatte. Yeroo Iraan torbaan dabre kanaa fi san keessa qophii waraanaa kallattii hundaaf qophaa'aa jirtutti Ameerikaan karaa nagaa filachuudhaan waamicha Iraaniif goote. Iraan guyyaa kaleessaa jechuun ebla 18 hulaan galaanaa Hormuz bilisaan dooniiwwan addunyaa kan naannawanii akka daldala isaanii godhan hulaa galaanaa Hormuz irraa bargaafattee irraa kaate. Hulaan galaanaa Hormuz banuudhaan malee sababaan malee miti jechuudhaan xiinxaltoonni siyaasaa irratti naqatan. Ameerikaan sababa kanaan muddamni isii keessoodhaa baay'ee waan mudateef qabxiileen Iraan waliigalteedhaaf dhiheessite hundinuu Ameerikaa biratti kallattiidhaan kabajamuun waliigalteen dhooysaadhaa yookaan ammoo guyyoota fuulduratti aanan kana keessa waliigalteen haareenni seenaa addunyaadhaa ta'u kan olaantummaa Iraan ibsu galmaa'uuf ta'a jechuudhaan xiinxala jechuun isaanii hin oolle. Iraan kana kan dhiyeessite kabajumaa fi kabajaa lafa jalaatiin Ameerikaan ammoo hulaa galaanaa Hormuz akka Iraan gallakkiftuuf waliigalteen yookaan ammoo fedhiin Iraan guutumaa guututti akka kabajamtu manguddummaan keessoodhaa waan dhumatte fakkaata jechuudhaan kan dhiyeessan ture. Tiraamp akkuma waliigalteen Paakistaan kanaan dura milkiidhaan malee hafe hulaan galaanaa Hormuz harka waraanaa Ameerikaa galchine daldala addunyaadhaa kan galaanarraa tasgabbiitti horraa jechuudhaan dhaadachuun isaanii yaadatama. Ta'us ammoo Hormuz ammaas hayyame Iraaniin saaqamuudhaan daldalli galaanarraa kan addunyaa
addunyaadhaan danqamee ture hoggaaniif saaqamu parsantiin 11 guyyaa tokko keessatti boba'an addunyaadhaa inni yeroo gaddeebu guyyoota fuuldura keenya jiran kana keessatti danqaa boba'aadhaan addunyaan hudhatti qabamte guutumattuu furmaata argachuu ni mala jechuudhaan ogeeyyiin dinagdee addunyaadhaa xinxalan. haa ta'u malee hireen Iraan kanaan booda qabdu addunyaa keessatti dhageettii olaanaa argachuudhaa fi akkuma feetetti addunyaa kana gubbatti jiraachuun isiidha hiree ajaa'ibatee kan seenaan waggoota 70 ol isii uggursiise seenaan haaraa galmaa'uun kan hin oolamne jechuudhaan dubbatan. Biyyoonni hariiroon isaanii Iraanii wajjin qabanii fi waliigaltee yeroo Iraan rakkoo keessa jirtetti Iraan cinaa dhaabbatanis olaantummaa addunyaa keessatti Iraaniin walitti harkachuudhaan dinagdeedhaa fi hawaasummaa akkasumas siyaasaan hegeree addunyaa tanaa jijjiiruu danda'u jiddugala imaama Iraan ta'uudhaan itti fufuuf malaan xinxala keenya irraa asirratti kan goolabnu ta'a. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa qophiin keenya dhimma Iraanii fi waliigaltee waraana dhaabuudhaatii wajjin wal qabatee akkasumas Iraan uggura Hormuuz gallakkisuu kan qopheeffanne asirratti goolabna. Hamma dhuma qophii keenyatti nu faana turuuf horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Lammii miidiyaa subscribe, like, share godhaa.